inni ati asirratti argaa jirtu kun miilli isaa naafa wayi miskiin. Miilli isaa bichi naafaaf illee bichi miti. Dhalaalee firii 12 fuudhee sinjee yoo amantaa. Dhalaalee firii 12 fuudhee akkuma asirratti argaa jirtu kanatti miilli isaa naafa. Dhalaalee firii 12 dhalaalee akka fuudhuu deemu. Dhalaaleen 12 fallaana firii 12 gizee nyaata wal taraadhaan taraa eeggatanii nyaachisan ijaan garta. Saabni isaalleen keessa bira jiru hedduu ajaa'ibsiifate. Dhalaaleen tun gammachuudhaan wajjin akka taphachaa jirra jirti. Kaayyoon karoora kiyyaa osoo hin fuudhin dura dhalaalee 12 akkaan fuudhu ifitti himeetiin jira. Garuu kaayyoon karoora kiyyaalleen galma gahee jira. Alhamdulillah jee. Waa'ee kanarratti duuba ati hoo dhalaaleen firii 12 kun iddoo wajjin gammachuu qabna jechuu jiran. Anaafetti hoo kophaa ciciisu jirru kana maal jetta? Dhalaaleen teenya osoo takka qabnu takkitii san irra gizee ta biraa laalle ijatti dhalaa biraatiin laalle san nu keessaa fuudhanii bashoodhaa darbuu fedhan. Waa'ee kanarratti mee ati intala Oromoodhaa taatee gizee namni dhalaa 12 bira rafu mee maal si dhagama? Yaada kana as jala komantii tana yakkanadhuun siin jaa. Bye. Warra YouTube kanaaf illee haaraa taatan like godhaadhaa. Subscribe illee godhaa.